Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu jaarraan har'a keessa jirru jaarraa miidiyaa dijitaalaatiin yerootti namni ismaartifoonii harkaa qabu gaazexeessaa ta'uu danda'utti yookaan citizen journalism jedhamurra jirra. Nutis qophii addaa kana sababeeffachuun miidiyaa hawaasaa kanarraa wantoota nama bohaarsan akkasumas nama barsiisan kan nama gaddisiisan waan corre gurra isin buufnaa hanga dhumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Dr. Mohammed Kadir nama yeroo baay'ee dhimma fayyaa toora Facebook irratti maxxansuun beekamudha. Waxabajjii 2015 akkas jedhee maxxansee ture. Barataan yuunivarsiitii tokko barsiisaa isaa kan ta'e Profeesara tokko wajjin iddoo bashannanaa taa'ee haasawaa ture. Profeesarichi kun barattoota isaa hunda keessaa barataa kana waan sirriitti jaalatuuf akka riyyaatti ofitti dhiyeessaa osoo taa'anii wajjin haasawanii fuuldura isaaniitiin hojjetaa qulqulleessaa kan ta'e namicha tokko kophee isaa baafatee kan biqiltuu fi marga naannoo haara galfii sana jiru kunuunsaa jiru arga. Barataan kun barsiisaa isaatiin akkana jedhe, barsiisaa nuti lachuu har'a milkoofnee jirra. Maaliif akkanan goone? Namicha kana kophee isaa kana jalaa fuunee eega dhoksinee booda sammuu kophee isaa dhabuu waan inni ta'u maaliif hin laallee jedha. Profeesarichis barataa isaa gateettii isaa qaqqabaa yaa jaalakoo hagam tokkoyyuu mukoofnee jiraannus harka qalleeyyii dararuutiin mukuu ba'uu yookuun immoo gammaduu hin qabnu. Mi'aanga san nuti maallaqa qabna waan ta'eef maallaqa keenya kanaan gammachuu kanaa olii haa barbaannu. Deemi kophee namichaa kana keessa osoo hin argiin maallaqa keessa kaayitii deebi'i. Sana booda yommuu kophee isaa deebi'ee godhatu waan inni ta'u dhokannee wajjin ilaallaa jedheen. Barataanis deemee akka barsiisaan isaa jedhe sanatti maallaqa hedduu fuudheetiin osoo namichi isa hin argiin kophee namichaa keessa kaayee deebi'a. Sana booda dhokatanii haala namichaa cal jedhanii hordofuu jalqaban. Namichis dalagaa isaa xumuree kootii isaa godhatee kophee isaa kaawwatu eegale. Haa ta'u garuu kopheen isaa isa quuqee jennaan mulqatee gadi hurgufe. Yommuu kophee isaa gadi hurgufu maallaqi hedduun keessaa gadi harcee namichi ni rifate. Naannawa isaa yommuu ilaalu homtuu hin jiran. Irra deddeebi'ee bitaa mirgaa isaa ilaale garuu nama tokkoyyuu arguu hin dandeenye. Namichis mataa isaa raasee maallaqa guuratee kophee isaa keessatti kaawwate. Sana booda kophee isaa lammaffaas yommuu kaawwatuuf jedhu bifa wal fakkaataa ta'een maallaqa keessatti argate. Namichi amanuu hin dandeenye. Yoosuu jilbaan lafatti gadi jilbeeffatee morma isaa gara samiitti ol qabuudhaan akkana jechuun iyyee yaa gooftaa koo kuni hundi dhukkubsachuu haadha manaa kooti argiteetiimi si malee eenyu ishee akkan gargaarre waan beektuufiimi yaa gooftaa koo kun hundi ijoollee koo daabboo nyaatan dhabanii akka rakkatan jiran argiteetiimi yaa gooftaa koo galanni siif haa ta'u jedhe. Baratichi yommuu haala namichaa kana dhokatee daawwatuu fi dhaga'u onneen isaa ni tuqame, iji isaa imimmaan guurte. Profeesarichis akkana isaan jedhe, wanta duratti isarratti yaadde dalaguun mukuu ba'uu fi itti gammaduu barbaadde caalaa isa kanaan akka gammachuu argatte shakkiin qabu jedheen. Baratichis imimmaan isaa ijarraa haqataa Profeesar dhugaan isiniin jedha wantoota hangarraatti na barsiiftan keessaa kan barumsa akkarraa na barsiiftaniin beektan jedhe. Dhugaadha fudhachuurra kennuun caaltuudha jechuun deebiseef. Nutis maaloo wantoota gaggaarii qofa haa yaannuun dhaamsa kooti galatoomaa kan dubbifnerraa jechuun Dr. Mohammed Kadir toora Facebook isaa irratti maxxansee ture. Maqaa mootii abbaltii tufaa jedhamuun kan toora Facebook irratti beekamu nama aartiidhaan barreessaa kitaabaadhas. Gaafa 30 ji'a salgaffaa bara 2015 akkas jechuun barreesse. Barataa tokko beekna mana barumsaatti isa malee kan gaaffii hunda deebisuun jiru. Barsiisaan otoo gaaffii dubbateen fixiin harkaa baasa. Keessumaa immoo jechoota English haaraa kana eessaa akka dhudha'ee dhufu hin beekamu. Sababa isaatti barataan hundi amma hudduun diimatutti reebama. Hundarraan barataa mana barumsaa keenya ture. Barsiisaan English keenya lubbuu dhabaaf sammuu baaduu baattanii nuun jedha. Hundarraaf garuu otoo qabaatee baaduu laata. Baadiyyaan jiruu iyyuuti malee akka isa jaalatutti cheeseburgeriyyuu ni affeera ture laata. Waggaa guutuu sababa isaatti gossobamne. Kan kurkummaa barsiisaa lammeessaan hin gosamamne hundarraa qofa. Sababa kurkummaa isaatiin nama hedduutu gabaabbatee hafe. Yoo barbaade hundarraan nurra deemee akka teenyutti akka nu rukkutuuf ni eeyyamaaf. Nutis sammuu baaduu kana jala qabna. Gaaf tokko garuu ayyaanni abbaa isaa isa gane. Ananaasiin maalii jedhan. Ananaasii afaan Ingiliishiin beekuu caalaa ananaasiin maal akka fakkaatu beekuunu beekumsa tokko. Namni beekuun jiru jedhan hunduu mataa baaduu kana hoqqachaa kaan lafa kaan baaxii ilaale.
ka'e akka malakee tokkoon ishee korokkomii waqari jedhan. Hundarraan mataa nama 87 irra naannofteetti bubuute. Bravo jedhan barsiisaa lammeessaan. Hundee ananaasiin afaan Ingilishii maalimee barattoota buqqee baaduu kanatti himi jedhan. Namichi kun baaduun jibbaaf hin jaallataasaa naan galu. Anoon beeku barsiisa jette. Kormeen hundee dhugaasaati nan beekatoo jedhe ture kan nama dhibu. Aannani obboleettii isaa malee maqaa kanatti dhiyaatuyyuu mooji hamma beeku. Mucaa arbaata dabaaqula nyaatetu ananaasii ijaan argee hin beekne inumaayyuu Ingilishii isaa beekaa. Harki cunqursaa quufee harka hundee takkiiyyuu hin ajjeesne kanaan waggaa guutuu rukkutame marti ijaa baate. Hunduu dabareen waqare. Mucaan sila buqqee dhadhaa fakkaataa ture buqqee daakuutti jijjiiramte. Imimmaan hundee gaaf sanaa ammayyuu jakoo dura jira. Gaafii qamaleenuu mukarraa kufti jedhan mitiire hundarraanis kanuma ta'e. Namni maqaa Firii Fayyisaa jedhamuun toora Facebook irratti beekamu ammoo yeroo beekumsi nama xiqqaatu arrabatu nama dheerata jechuun waan arrabaa miidiyaa hawaasaa kanarra oliif gadi deddeebi'u bifa taajjabbiin barreesse. Mootii abbaltii tufaa ammas qalama isaa ol kaafachuun akkas jechuun gaafa caamsaa 29 barreesse. Bara tokko ayyaanni walaloo akkuma yandoo nama hundarratti roobee dhangala'e. Asii achi dhiira dubara hunduun walala. Walaloon heddummachuurraa kan ka'e walaleessa jechi jedhu walootiin bakka bu'e. Jechoonni hedduu ta'anii adamsamanii hima keessa suuqqamanii as ba'u. Takka akka nama hojjaa isaa malee hiriiree ol dheeratanii mul'atu. Yeroo rakkatan ammoo teephuma harree rimaattiin fe'an ta'u. Jaalalli xalayaatii hololoo qofaan labata keenya qaqqabe dhama dhabe. Bara kana ture gammeen kan jaalala jaallate. Gammeef walaloon garuu ijaan waliin jaallatan. Maa inni jecha akka malee mi'eessan taa'iif dhaabbii wal dhoobu jedhee komate. Komiin isaa walaloo akka ta'e innuu erga jaallatee bare. Intalli inni jaallate mucaa bakkuma dhaabbattutti bakka nyaattutti bakka mana booliitti walaloon filatee gurratti hasaasu waliin malee hin deemtu. Mucaan akka kormaan daaqqoo durbuma qoloo diratti yoo argu kuula koo damma koo mee maal jedhee si waamu ija kee ergan argee biiftuun kun haadhaamu jedhee laphee dubartootaa baqsa. Akka nama hololootii yaalee hooruu dhiibdee bira dabarti. Intala kanaaf of dabarsuurra ofii darbuu filate. Ofii darbuu dura garuu walaloo tokko yaaluuf murteesse. Caaltuu koo yaa caalanii yaa ishee argan malee argachuu wallaalanii gaangeen hin dhaltu jedhu gaangeen yoo dhalte maali saaqataan sin jaallatu ana gammee mee laalii butii akkan sin deemne butiin aadaa boodatti hafaadha meeja koo ilaale jaalalli ani siif qabu baay'eedha. Gaarii ture gara dhumaarra gaanii jechoonni abboomamuu fididan walaloon hololootti gale. Walalichi qalbii caaltuutti gale. Gammeef caaltu nama ijoollee lama qabu. Walaloon garuu erga gaafsaniitii mana gammeef haarran buune. Ayyaanni walaloo gammeerra bu'e caaltu manaan ga'ee bade jechuun baacoo dhama qabu hordoftoota isaaf baacee toora Facebook irratti ol darbate. Biliyeenaroonni addunyaa kanaa Elon Musk fi Mark Zuckerberg bakka daawwattoonni jiranitti bunyaan waltumuuf karoora baafachuu isaanii BBC Afaan Amaaraa toora miidiyaa hawaasaa isaan maxxansee dubbisaan beellama bunyaa warra birrii quufee wal lolaa jiru eeggachaa jira. Abbootiin qabeenyaa teekinooloojii miidiyaa hawaasaan badhaadhan kun mufii walirraa qaban karaa bunyaa yookaan booksii baafachuu akka barbaadan marii godhan. Dubbiin isaan bunyaan waltumuuf waliigalan ergaa gabaabaa Elon Musk guyyaa tokko osoo waltumne natti tola jedhee gaaffii Zuckerbergiif dhiyeessee galiin. Mark Zuckerbergis bakkatti waltumnu filadhu jedhe. Elon Musk Vegas Oktoogaatti hanga quufnutti bunyaan walaatumnu jedhee barreesseef. Mark Zuckerbergis abbaa murtee tokko qofti akka argamuu qabu yaada dhiyeessee fuula isaa dhiiga qofa akka godhutti dhaadate. Walmufii biliyoonoroota kana gidduutti mudate kanaaf fala jedhanii kan ofumaa kaa'atan bunyaan waltumuu kana eenyu akka injifatu ilaaluuf jirra. BBC Afaan Amaaraatti maxxanse. Mootii abbaltii namni barreeffama baacoo barreessuun beekamu gaafa caamsaa 7 obboleessa koo jechuun warra dhiirotaaf qofaatti icciitiin dhaamsa ol kaa'e. Obboleessa koo intallati wajjin chaat gootu sun suura kee jaalatti biroo you look cute siin jennaan darbii barbaadadhu
miidhaginniif bishaan walitti hin finne yooti. Hiriyoonni kee har'aa bor walii bilbiltan sii bilbilee baay'een si barbaada siin jennaan qarshii sirraa liqeeffachuuf yookaan filannootti dhiyaachuuf yookaan jaalallee isaa fuudhuuf murteesse sana waliin wal si barsiisuu fi kanaafuu beekadhu. Finfinnee keessatti warri mana sii kireessan ganamaaf galgala si waamanii kottuu buna dhugi yoo siin jedhan intala manaa qabnu nuu ilaala akka jechuuti. Dafii filadhu yookaan dafii maladhu. Gaafa caamsaa furii immoo mucaan machaa'ee galgaleeffatee dhufa yeroo hundaa maatiif hin game. Gaaf tokko maatii hamman balbala rukkutee jeeku jedhee dallaarraa nu taalee seene. Amalli bare rakkisaadha. Erga seenee akka mooraa keessa jiru irraanfatee dhaqee balbala akka bananiif keessa dhaabbatee reebuu jalqabe. Abbaan dudduubaan dhufee mooraa keessa dhaabbatee maaliif akka balbala reebu itti bitaachuufnaan maal gochaa jirtaa gichillaaku jedhee afaanuma tolaan gaafate. Mucaanis ija machii haxaawwachaa abbaatis akkuma halkan waarii inumaayyuu na booda galuu eegaltee jedhee gaafate. Maal jechuufani beektu jedhee itti fufe. Machaa'uun gaarii akka hin taane dhaamuu barbaade. Firaa'ol Abbaa Firrisaa Hakiima Beelladaa jedhamuun kan toora miidiyaa hawaasaa irratti maqaa isaa beeksise baacoo fakkeessee ergaa dabarsuun beekama. Gaaf tokko akkas jechuun maxxanse. Gaafa taphni kubbaa xumurame ergisaan siyaasa xiinxaluuf deemna. Namni keenya hojii caalaa ajandaa dheebota waan ta'eef dheeboo ajandaan akka hin miidhamne jechuun garee isaa tiim qicimee jedhamu akeekkachiise. Itti dabaluun shaggar naannoo jamoo sadaffaa fardi wayii daandiirra jira galchaa jedha akka nama mirga beelladootaaf falmuutti.